Guys, dubbiin zoortee Sumayyaa irratti deebitee Sumayyaan hidhamuudhaaf barbaadamaa jirti egaa jedhanii ishumatu dubbataatii jira. Hidhamuudhaaf akka barbaadamaatii jirtu dubbataatii jirti jechuudha. Egaa sababni ishii hidhamuudhaaf barbaadamaatii jirtu maa inni Saayidoo irratti namticha isa sana akka achitti waamanii manatti isa waamanii raawwatanii isa ajjeesuudhaaf yookiin immoo isa miidhaa irratti geessisiisuudhaaf yaalii isaan irratti goosisan sana Saayidoon egaa hunduma isaanii akka isaan isa miidhuudhaaf deeman seeratti himatee gara seeratiin Sumayyaan akka hidhamtu irratti murteeffame natti fakkaata akka dubbatamutti egaa isheedhumatu dubbataatii jira. Kana booda jette kana booda asiifachi fiiganii wal jalaa dheessuun akkasuma asiifachi fiigee isa jalaa dheessuu isa jalaa miliquu hin jiru bakka ani jirutti mana hin beekaa bakka barbaadetti ana hoona qabsiisee na hiisises an rakkina hin qabu malee isa jalaa hin dheessutti amma ijoolleen ishii duukaa jiranii kootuti deemii gara magaalaa biraatitti keessaa deemii malee si hiisisuudhaaf jechaatii jira. Kanaafiyyuu asin taa'iniiti kootu deemi jedhanii gaafa isaan makiinaa keessa ishii buusanii ishiin immoo bakkan ani jirutti waan fedhellee maaf hin taane ufeetoo na qabsiisu na hiisisu malee isa jalaa hin baqadhu garuu waan seeras hin beeku yoon balleessa qabaadhe balleessa kan kootiin seerri natti murteessu waan natti murteesse yoon immoo balleessa hin qabaatini seerriyyuu waan na godhe na haa godhu wette. Egaa namoonni hundinuu argitaniitii jirtu egaa seeranis ta'u gar kamiiniyyuu akka isiin balleessa qabdu eenyumtuu hin beeka. Sababni isaa balleessi isii maa inni hojjettanii inni isii araarfachuudhaaf nageenya buusuudhaaf namichi sanaan akka waan itti araaramanii fakkeessanii raawwatanii achitti waamanii hundi isaaniiyyuu mucaa tokkicha isa waametoo fuudhee dhaqe sana yoo ta'e malee warri kun achitti lolaatii turan itti caffaraatii turan jechuudha. Sanarraan booda lolaan darbanii waraanuudhaaf ka'anii surma saayii kan isa inni waraanamuudhaaf isaaf qopheeffametu namticha sanaaf ta'e. Kanaafiyyuu balleessa guddaa qabu garuu immoo seerri garatti murteessu seeratu beeka. Egaa Sumayyaan hidhamuu qabdu kan jedhu seera nuti murteessuu hin dandeenyu garuu immoo seerri hin murteessa jennee wanni nuti tarii amma xiqqishuu shiirree keessa keenyatti kan yaannu yookiin immoo seerri waan kana itti murteessa waan kana itti murteessu jedhamee wanta dubbatamu tokko yoo jiraate Sumayyaatti hin murteeffama. Maaliif hin murteeffamne maaliif ishiitti murteeffama yoo jettanii abbaa manaa isheetii nikaa isaa ofirraa qabdi osoo nikaa isaa ofirraa qabdu nama biraa faana deemtee namicha kana haa jaalachuu baatullee innillee ishee haa jaalachuu baatullee tarii immoo akka carraa ta'ee Saayidoodhumallee qannaasisuudha akka inni miira keessa galee raawwatee wanta hin taane godhu akka inni miira keessa galee gara ishiitti siquufillee amma namoonni baay'een ni argitu mee fiilmii garaagaraa ilaalaa. Fiilmii warra adii faa tara yoo ilaaltan yoo beektan jechuudha. Isa qofa osoo hin taane fiilmiidhuma biyya keenya keessatti fiilmii numti gaafa ilaallu maal gootii haati manaa yookiin abbaan manaa haati manaa isaanii yoo irraa fagaattee baqaa yookiin wanna ta'e jira miti walirraa fagaatanii walitti deebi'uu yoo dadhabanii waan ittiin ishiin itti qannaate waan ittiin ishiin gara isaatti deebitu jira miti waan akkasii godhu jechuudha. Namoonni baay'een tarii akka carraa ta'ee jechuudha mucaan kun namticha kana jaalachuu dhiisuu dandeessi innis immoo ishii jaalatuu dhiisuu danda'a tarii yookiin isa akka inni qanna'ee waan tokko godhuuf akka inni miira keessa galee waan tokko raawwatuuf akkas gochuu dandeessi tarii jechuudha. Kun waan egaa ofii keenyaa waan kana jara kana bira hin jirru keessa hin jirru hin beeknu waan ta'eef tarii waan akkanaa gochuu danda'u kan jedhudha kan ani jedhu maleedha. Haa ta'u malee kan amma Sumayyaan sodaa guddaa keessa galtee akka jirtudha. Haa ta'u malee xiqqoo ishii keessa ishii of jajjabeessaa jirti malee baay'ee sodaa keessa galtee jirti. Sababni ishee maali yoo jettanii balleessi kan koo maali jechaatti jirti jechuudha. Balleessi koo maali? Seerri yoo balleessite balleessa kana qabda yoo naan jedhee seerri natti murteessu malee jalaa hin baqadhu jechaati jirti. Egaa balleessuu ishiitii fi balleessuu dhabuu ishii wanni ishiin irraa beektu tokkollee hin jiru. Sababa kana ta'eefuu gaa ishee sodaachisaatiira jechuudha. Keessa ishiititti tarii yaa Rabbi balleessite nan jira tarii waan kana waan hin taane godheeta nan jira kan jettu keessa ishiitti shakkii ishiitti uume baay'ee ishii sodaachisaa akka jiru mul'ataatii jira irraa jechuudha. Nama mee akkanumatti ilaaltee raawwattee irraa beekta.
baay'ee sodaachaa jirti boo'atii turte yoo argitan jechuudha baay'uma tokko itti dhaga'ameetii jira egaa namni tokko waan tokko erga balleesseen booddee erga waan tokko ta'een booda erga wanti sun darbeen booda ayyotoo waan sana gochuu baadhee ayyosoo waan sana keessatti argamuu baadhee ayyosoo wanna sanatti bu'uu baadhee jedhee raawwatee of alaafata jechuudha garuu wanti ayyiin tun achas namaan deebitu odoo waan sana hin raawwatiniin dura odoo waan sana hin godhiniin dura osoo waan sana hin balleessiniin dura of eeggannoo gochuu waan sanarraa fagaachuu waan silaa nama miidhu sanarraa fagaachuu yoo ta'e malee erga wanti tuni badeen booddee erga wanti hundumtuu badeen booda ayi jechuun omaa faayidaa hin qabdu jechuudha faayidaa dhumta akkallee hin qabdu ayi jechuuni soo kanaafiyyuu Sumayyaan amma ka baay'ee tokko sodaachatii jirti miirri isiin keessa jirtu akkanumattuu hin beekama waan ta'eef egaa Saayidoo yoo jettan immoo waan jedherraa nama hin deebinedha nama wanna tokko jedhe taanan achi as namatti hin deebinedha waan sana hanga raawwatutti argitaniitii jirtu kana duras waa baay'ee jechaati ture waan jedhe sana hunduma raawwataatii jira malee waan sana irraa hambisaatii hin jiru kanaaf iyyuu jechuudha Saayidoo waan jedhe sana waan irraa deebi'u miti arras ta'ee borus ta'ee jechuudha Sumayyaan tarii akka carraa ta'e keessi ishii hin gaabba yoo ta'e har'as yoo ta'e borus yoo ta'e ishiin ganaa nikaa keenarraa hiikadhuuti qabeenya qabdu naafirii dhiiste jireenya keenya itti fufnee jiraannaa ilmoo keenya guddifannaa osoo jettee gaafii kana gaafattee Saayidoon duubatti iyyuu hin deebi'u jechuudha duubumatti hin deebi'u jechuudha waan kanaafi soo kanaaf iyyuu odoo haala kanaan itti deemte ishiidhaa wayya akka kan gootetti akka yaada kan gootetti jechuudha maaliifiin fichii kennaaf hin jiru awaaluma famiin yoo itti deemte akkuma fedhe yoo jette akkuma fedhe yoo hogoote inni garamiin isa isii argadhu garamiin fichii takka argadhee gara isiitti siqu jedhee raawwatee tattaafataa jira malee gara isiirraa fagaachuu itti yaadaa hin jiru jechuudha gonguma akka itti ilaalaa jirrutti akka itti argaa jirrutti ishiirraa fagaachuudhaaf waanuma tokko wanni inni yaadaa jiru tokkollee hin jiru wanni inni hojjetaa jirullee tokkollee hin jiru soo saba kana ta'eefu ishiin amma wanti ishiin qabdu carraan ishiin qabdu tokkitti maalidha Saayidoo faana araaramuu jechuudha itti tolus itti badus isa faana araaramtee isa wajjiniin jiraachuu qofa jechuudha akka yaada kan kootitti yookiin immoo akkan tilmaama keessa kootitti isaanirraa tilmaamee gochasaaf jechasaa wanta inni godhu hundumaa irraa hubadhee gaafan argetti haalichisa haala akkasiin natti fakkaata jechuudha soo sababa kana ta'eefu asis deemtee nama biraas namoota biraa wajjiniin rakkachuurra namoota biraa wajjin amma fakkeenyaaf namichi dhufeetti dabalame kun sababa ishiitiin miidhame ijoolleen asii amma akkasittiin tinii jechaati ishee faana deematiiran kun sababa isheetiin miidhamaatii jiru saba kana ta'eefu isatti siquudha bakka